Tolegan hordoftoota TV Araaraa baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha lafa jirtanitti nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u amma kan nuti itti argamnu aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajjii keessatti argamna amma kan nuti dirree mana barumsaa keessa lafa kruusheediin hafuuraa kun irratti ta'u kan nuti argamnu akkuma argaa jirtan kunoo namoonni hundumtuu hojiirra jira dirreen kun qophaa'aa jira waan ta'eef isteejiin hundumti isaa xumurameera kanaaf hundumti keessan guyyaa gaafa eebila 20 amma 22tti jechuunis gaafa jimaataa guyyaa guutuu qidaamee guyyaa guutuu sanbata guyyaa guutuu namni waaqayyoo raajin masarratti irratti argamanii waan isin tajaajilaniif hundumti keessan akka isin irratti argamtan isiniin jenna qophoofnee isin eegaa jirra irraa hafuun hin danda'amu harki waaqayyoo lafa kanarratti hojii gurguddaa hin hojjeta kan hidhamtanii jirtan dhukkubsattanii kan jirtan cabdanii kan jirtan siriirra kan ciistan fala barbaaddanii kan dhabdan harki waaqayyoo lafa kanarratti waan isiniikuuf hundumti keessan lafa kanarratti akka argamtanii hirmaattuu eebba kana akka taataniif isin affeerreerraa waaqayyo isin jaallata kottaa isiniin jenna shaaloom fayyaa ta'a.